Karumsa hawaasa keenya markaza farra wallala barsiisa karaa sirriidha leenjisaa ilmi taliila kan nurraa saaqin wallala qur'aana nu barsiisuni jaaya markazul hayaati si wajjin tolti jiruuni kan nurraa saaqin wallala qur'aana nu barsiisuni jaaya markazul hayaati si wajjin tolti jiruuni karumsa hawaasa keenya markaza farra wallala barsiisa karaa sirriidha leenjisaa ilmi taliila kan nurraa saaqin wallala qur'aana nu barsiisuni jaaya markazul hayaati si wajjin tolti jiruuni kan nurraa saaqin wallala qur'aana nu barsiisuni jaaya markazul hayaati si wajjin tolti jiruuni bismillah jee jalqabe faaruteetiin itti ansa lakal hamdu galata kee maal himee maaliin dhiisa alfi sallallahu alayka habibi sirrattiin buusa nagayaaf rahmannaa ta'u abbaa miskiinaa fiyyeessa rabbitu dandeettii qaba inni waan fedhe hojjeta maaliif waan kana hojjette eenyutu isa gaafata jabeenyaa fi quwanteeti yaa mootii abbaa rahmata haadha dhalteerrallee daran situ nuuf garaa laaffata haadha teenyarrallee daran situ nuuf garaa laaffata haqa kee rabbiin haa galchuun ustaaza dinnuu leenjifte halkaniif guyyaas dhaabbatte hedduu nurratti laffaate amaanaa geessuudhaaf jecha waa hedduu keessa dabarte yaa ustaaz Naziir Husseeni jannata barjazaan tante amaanaa geessuudhaaf jecha waa hedduu keessa dabarte yaa ustaaz Naziir Husseeni jannata barjazaan tante karumsa hawaasa keenya markaza farra wallala barsiisa karaa sirriidha leenjisaa ilmi taliila kan nurraa saaqin wallala qur'aana nu barsiisuni jaaya markazul hayaati si wajjin tolti jiruuni kan nurraa saaqin wallala qur'aana nu barsiisuni jaaya markazul hayaati si wajjin tolti jiruuni qur'aanni faaya jireenya saahiba gaafa rakkooti yoo rakkoo feete qabaannes kan dhufne dhiyaannu itti rabbii keenyallee ni dhabna isarraa fagaannaan nuti jireenya ittiin ibsanna qur'aanni nuura jiruuti qur'aana baruudha jechuun dubbisuudha qofaa miti halkanii guyyaa dubbifne barannaan tafsiira isaati hiikasaa hoggaa hubanne hiikaan jireenyaa nuuf galti har'aa fi borus nuuf ibsa gaafa galle qabriidhatti har'aa fi borus nuuf ibsa gaafa galles qabriidhatti bu'uuree qabsoo jireenyaa hojiilee hunda keessatti qur'aana seerri jireenyaa isaatu nuuf godhaa gati waan gaariin taates ni barra hamtuudhaas beeknee hamtuutti dukkantii daandii jireenyaa yoo isa qabanneefti dukkantii daandii jireenyaa yoo isa qabanneefti karumsa hawaasa keenya markaza farra wallala barsiisa karaa sirriidha leenjisaa ilmi taliila kan nurraa saaqin wallala qur'aana nu barsiisuni jaaya markazul hayaati si wajjin tolti jiruuni kan nurraa saaqin wallala
qur'aana nu barsiisuni cahaya markazul hayaati si wajjin toltii jiruuni teessuma kabaja qabdu rabbitun nu harka kaa'e markaza qur'aana rabbi barsiisuu lafa ol ka'e oomisha ahli qur'aana ahlullah warra ja'amu oomishee as baasaa jira kunootiin agarree namu halkanii sirri barrafu osoo dinkanaaf quuqamu kan namni irraa barate ammas sirraa gorfamu fuulduraas jabaatee cime itti haafuufu barsiisu rabbitu ifaanuuf ibse tokkollee namatti hin dhaamsu rabbitu ifaanuuf ibse tokkollee namatti hin dhaamsu haqa kee rabbi naa galchu ustaazaatiin nu leenjifte halkaniis guyyaas dhaabbatte hedduu nurratti lafaate qur'aana nu barsiisuudhaaf waa hedduu keessa dabarte yaa ustaaz Naziir Husseeni jannata barjazaan tante yaa ustaaz Naziir Husseeni jannata barjazaan tante qaroomsa hawaasa keenyaa markaza farra wallaala barsiisa karaa sirriidha leenjisa ilmii taliila kan nurraa saaqe wallaala qur'aana nu barsiisuni cahaya markazul hayaati si wajjin toltii jiruuni kan nurraa saaqe wallaala qur'aana nu barsiisuni cahaya markazul hayaati si wajjin toltii jiruuni kursii kabaja fulfina isin irra jirtan tana dhalmayyaa ambiyootaati hajabeessinu amaana nu umanni muhammadin amaanaan teenya qur'aana isumaan bobbaane galla gorsallee irraa fudhanna yaa barattoota qur'aana jajjabaadha hin laafina baradha itti hojjadha inni barnuuf qaroomina baradha itti hojjadha inni barnuuf qaroomina qaroominni duniyaa tana qur'aana irraa hin argama namni qur'aana qara'e borullee ni badhaafama qaroominni addunyaadha qur'aana irraa hin argama namni qur'aana qara'e borullee ni badhaafama warri tawxiidaaf dhaabbate kan akka qoreef amiira isaantu wirtuu tawxiida tokkummaan khaddamaa jira tiisitoota nageenyaatiin gaachana rakkoo hundarra markazaaf tahan bar'isaan rabbiin isaa tolchuu carra markazaaf argamsiisanii misoomaa fi dagaagina kabajaan teessan ooluma jabaadha isinin jenna yaa qoree fi amiirran kun ganaallee addan bahina wirtuu tawxiidaa jabeeysa dhalootaan gahaa amaana wirtuu qur'aanaa jabeeysa dhalootaan gahaa amaana qaroomsa hawaasa keenyaa markaza farra wallaala barsiisa karaa sirriidha leenjisa ilmii taliila kan nurraa saaqe wallaala qur'aana nu barsiisuni cahaya markazul hayaati si wajjin toltii jiruuni kan nurraa saaqe wallaala qur'aana nu barsiisuni cahaya markazul hayaati si wajjin toltii jiruuni qaroomsa hawaasa keenyaa markaza farra wallaala barsiisa karaa sirriidha leenjisa ilmii taliila kan nurraa saaqe wallaala qur'aana nu barsiisuni cahaya markazul hayaati si wajjin toltii jiruuni kan nurraa saaqe wallaala qur'aana nu barsiisuni cahaya markazul hayaati si wajjin toltii jiruuni